Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee ijoollee Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya rabbii guddaa isinirraa jiraachuun isiniin jaa inshallah. Warri haarawaa gara chaanala keenyaa dhufaa jirtan like, share, subscribe godhuun maatii nuuf ta'aa isiniin jenna inshallah. Warri kana dura maatii nuuf taatanii jirtan galatoomaa ammallee dabalataan video keenyan godhumaa daawwachuudhaan like sharein nu cinaa dhaabbadha. Subscribe godhuu qofti faayidaa hin qabdu. Kanaafuu nu jajjabeessaa isiniin jenna. Maaliif ilmi namaa kophaa bakka takka hin ga'u waliin bakka guddaa gaha waan ta'eef wal jajjabeessuu aadaa godhannu isiniin jaa inshallah. Akkasuma har'a warri ummanni muslimaa baga gammaddan Eid Mubarak isiniin jenna inshallah. Ramadaanas xumurree jirra guyyaa 29ffaadha. Yuumaan tana Ramadaana guyyaa meeqan nu hafee guyyaan kanaan nu hafee Ramadaan Mubarak Ramadaan Kariim jechuu turre har'a immoo Eid Mubarak jenna. Maal goonaka alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u. Soomanas nu fixachiisee Eidanis nu gahee ammallee akka qaamataatinis nu gahu abdii qabna. Kanaafuu gaa inshallah warra amanni nyaatu miti warra amata nyaatu rabbi nu haa godhu. Akkasumatti hunda keessanuu warra akkasii rabbi isin haa godhu inshallah. Warra amataan akkanuma gammachuun soomana xumuree Eid Mubarak jedhu rabbi nu haa godhu inshallah. Akkamii itti maal fakkaatti qophiin iidaa yoo maal qopheessitaniidhaaf? Alhamdulillah nuti warri biyya namaa jiru kun gaani beena qophii iidaa wanni qopheessinu jiru garuu qalbii teenyaan gammachuu ajaa'ibaa qabna. Alhamdulillah rabbil alamin. Akkasin isiniin jabbuliyyeen kiyya har'a viidiyoo iidaatiif isinii waraaba jeetiin hamilee qabaachuu ture. Akkuma naan akkasin niyyaa qabu tabiroon dhufte. Tabiroo sun maali yoo naan jettan nama na cinatti argitan kana inni argitan jeetiin yaada. Sunis geelee ta'in akkaan jaaladhu ta'in ija ummaa tiyyaatiin ilaalu jechuudha. Wanni ummaa ifirra namatti aanu hin jiru. Naman akkaan jaaladhuutu har'aan tanarraa qabamee mana hidhaa seene. Wallaahi waan hin ta'u wallaalee dhaabbachuun dadhabee nyaataan nagguruu jedhee muddiin na cite jechuudha. Sanumaafuu wallahi takka ana gana rifadheetis hin beeku. Maal godharree waan rabbi nama fidee alhamdulillah janiituma fudhatanii kanumaafuu wanni rabbi fide hundi alhamdulillah qabdi. Akkana ummata muslimatti akkasitti gaara waliin gara keessan dhufeef hordoftoonni kiyya afaan soomanaatiin garaa qulqulluudhaan du'aayin soomanaa ni qeebalamti. Akka du'aayin haa gootaniif akka rabbiin nagahaan baasuu yookaan rabbiin nagahaan biyya isitti galchuu gizeedhaan oduma hidhaasan keessa hin turretti hagasuma qofa du'aayin haa godha. Jiruu biyya namaa akka irraa galu namoota ni beena garuu achi keessa turuun azaaba. Akka oowwa mana hidhaasan keessa rabbi nagahaan baasee biyya isitti nagahaan galchuu hanganuma qofa du'aayin haa godhaan isiniin ja'a. Ammallee akka rabbiin nagahaan baasee nagahaan hidhaasan keessaa gabbaasuu du'aayin haa godha. Yoo lakki rabbiin akka galtu rabbiin murteessee jira. Galtu taates akka nagaan biyya isii galtu hanganuma qofan du'aayii akkanaa gootan barbaadee gara keessan dhufee saniifuu inshallah buliyyeen kiyyaa wanni godhan takka hin jirtu. Maal godhan osoo har'aan tana bakka isii taatu na taatee jeetii yaade maal godharree tarabbi jee malee hin taatu. Kanaafuu inshallah meeqaa du'aayin haa godhaan isiniin jaafaan soomanaatiin du'aayin haa godhaadha. Akka rabbiin na gammachiisu hedduu takka wallaahi miiliin na cabte narrifadhe waan hin jiru wallaalee jechuudha. Kanaafuu inshallah maal goonaa jiru biyya namaati. Jiruun biyya namaatuun wallaahi gisee takka tanuma har'a keessaa darsa guuratanii garuu maal godharee jiru biyya namaati. Wanni godhanis waan hin jirreef akkasigaa inshallah mee isillee rabbiin akka nagahaan baasee azaaba san keessaa gabbaasu yookaan nagahaan biyya isitti galchu hanganuma qofa du'aayin haa godhadha. Ijoollee Oromoo hundi isaanii kan miidhagaa san dursan inshallah du'aayi godhaaf hin ja'a. Dabalataan ijoolleen Oromoo ammaan tana iida kanaaf
dalaga irraa galuu yaada qabdan yoo uummanni isin fedhe hin galina. Maaliif jiruun biyya namaa jiruu biyya namaati. Iidi biyya keenya goona malee biyya namatti hin goonu. Kanaafuu hin bayinaan isiniin jaa mana dalaga irraa hin bayinaadha. Manuma dalagaa keessatti tattaa'adha. Yoo immoo isin hin feene namni nama fedhu malee isin ta'u. Yoo isaan isin hin feene galaadha. Garuu if eegaa gadi hin bayina. Wayii bitan namaan maal jettanii gadi hin bayina. Xalabaddaa mana keessa taa'adha. Akkasin isiniin jaa rabbii isin haa eegu walumaan rabbiin haa eegu. Jiruu biyya namaa haddooytu sana rabbiin nu eegee nagahaan nu galchu. Tanuma wanni nan jiru wanni biraa takka wanni hin jiru jirtu. Du'aayis guddaadhaa qajeeladhaa akka rabbiin karas banee biyya teenyas tolchee nagaan biyya teenya keessa gannu teessisu. Du'aayii godhaan isiniin jabbuleen kiyyaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Baay'ee.